Ayyana shuma kan jirtu dhastaniif karantoon maatiiwwan chaanalii kana hundumti keessa nagaa keessanii nagaa kiyya galata rabbii guyyaa har'a kanas wantoota haaraa ta'an lamaan isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Appilikeeshinoota ajaa'ibaa bilbila keessan irra yoo jiraatan hedduu tokko kan isin gammachiisanii fi tajaajiloota garaagaraa isiniif kennuutii danda'an isin agarsiisa jechuudha guyyaa har'a kana. Kanaaf hanga xumuraatiin waliin ta'uun daawwadhaa baay'ee tokko itti gammaduun isiniin jedha. Gaan wantiin har'a isiniif qabadheetti dhufe aappiiwwan gosa lamatu jira jechuudha. Aappiin kun lamaan itti fayyadamaaf baay'ee tokko salphaadha. Iddoos kan isin jalaatii hin qabannedha jechuudha. Meegaabaaytii tokko hanga lamaadha jechuudha kan isaan bilbila keessan irraatii qabatanii. Kanaaf yoo buufattan hangana bilbila keessan irraa waan isin jeequ hin qabu. Faayidaan isaa garuu guddaadha jechuudha. Okay, aappii kana lamaan argachuudhaaf wanti isin gootan aappii ani isiniif kaa'u hunduyyuu linkii isaa description box jala isiniif jira jechuudha. Kun akkuma agartan tokkoffaa lammaffaa ideen isiniif kaa'eeti jira jechuudha. Linkii kana yoo tuqxan qaxxitaa buufachuutii ni dandeessu jechuudha weebsaayitii koorraatii. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Eessaan appilikeeshinii ati barsiistuu argadda jettaniin cinqamtanii jechuudha. Appilikeeshiniin jalqaba irratti isinitti agarsiisu gaa akkuma agartan iskiriinii kanarraatii viidiyootu irra taa'eeti jira jechuudha. Viidiyoowwan gosa garaagaraa jechuudha. Bilbila keessan irraa akkaataa salphaa ta'eetiin kaa'achuu dandeessu. Viidiyoo nama jaallattanis ta'uu danda'a. Kan viidiyoo isinitti tole kamiyyuu irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Fuula iskiriinii gubbaa bilbila keessan irra jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo goon bilbila koorra kaa'ee akkuma agartanii daayirektii weelpeeparii haala kanaatiin naaf ta'a jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechaadha fayyadamaa fi egaan haala kanaatiin fayyadamee waan fedha kootii irra iskiriinii irra kaa'achuu waan danda'a jechuudha. Okay, haalli itti fayyadama isaatii jalqabaaf yeroo keessa seentan akkanatti isiniif baasa. Saniin booda wanti isin gootan isa jalqabarra jiru kana ni filattu jechuudha. Isa dura garuu audio isa kana ofii godhadhaa kanaan achi sagaleetu jalaa wacaa jechuudha. Kanaaf akka bakka kana keessa tuttaniini gubbaa kanarraatii immoo viidiyoo barbaadan ni filattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo filadhee magartan ingiriidiyentii weedha. Achi booda haala kanaatiin naaf fidaa gubbaa kanarraa akkuma agartan mallattoo suuraa kan fakkaatu jirti. Ishee kanarraa tokkotiif ni tuttu. Iddoo kanarraa gaa seet wallpaper kan jettu jirti. Home screen filattu yookiin lock screen filattu. Akkuma agartan haala kanaatiin isiniif jijjiirama jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Haala kanaatiin fayyadamtanii gaa screen gubbaa bilbila keessan irraa viidiyoo kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Okay. Amma immoo lammata irratti kan isinitti agarsiisu salphaatti jechuudha. Viidiyoo barbaadan daawwachaa iddoo barbaadan deemtanii hojii barbaadan bilbila keessan irraa karaa ittiin hojjechuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaalaa wantoota barbaade bilbila koo irraatii hojjechuu waan danda'a jechuudha. Bilbila koo keessaa bakka garaagaraa deemee hojii barbaade yoo hojjedhe viidiyoon kun baakgiraawundii aan taphata malee hin cufamu jechuudha. Narratti akkuma agartanii waan hin barbaade hojjechaa viidiyoon kun akkanatti play ni ta'a jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Gaan siitingii kana argachuudhaafis baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Aappii isa kana buufattu jechuudha. Lammata irratti isiniif kaa'eeti jira. Aappii kana keessa yeroo isin jalqabaaf seentanii akka kanatti isiniif baasa. Kanaafiyyuu isa jalqabarra jiru kana al tokkootiif ni tuttu. Achi boodaas keessaatii viidiyoo qabdan kamiiniyyuu filachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo isinitti tole tokko ni bantu jechuudha. Akkuma agartan gara kanaa isin fida. Achi booda jala kanarraatii mallattoo ishee kana ni tuqxu jechuudha. Akkuma agartan viidiyoo keessan baakgiraawundiidhaan play godheeti jira. Viidiyoo kana daawwachaa gaa bakka barbaadan deemuu dandeessu. Feesbuukii keessa seenuu dandeessu. Yuutuubii dhaquu dandeessu. Telegiraamii seenuu dandeessu. Iddoo fedha keessan ta'e kamiiniyyuu deemtanii bilbila keessan irraa waan hojjechuu barbaadan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo baakgiraawundii daawwachaa kanadha jechuudha. Kan isiniif qabadheetii dhufe guyyaa irraa kana gana kan isii tole guddaan qaba. Aappii kana lamaan orijinaala isaa kan pileestoorii keessa hin jirredha waan ta'eef orijinaala isaa argachuu barbaadan. Gan appilikeeshinii isa kamiin jaallattan viidiyoo kana keessatti koomentii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Akkasumas immoo yeroo taanu keessatti viidiyoo akkamii akkan isiniif hojjedhu barbaaddu fedha keessan yaada qabdan koomentii irratti osoo naaf barreessitanii baay'ee tokko natti tola. Yaada keessan irratti hundaa'uun osoo viidiyoo isiniif hojjedhee baay'ee tokko waan na gammachiisuuf inni isin jedha. Egaa yeroo taanu deemnee galagaruutti nagaan naaf tura. Isin jaalladhaa isin kabajaa.